Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arra waa'ee dhiphina sammuurraa haasoyna. Dhiphinni sammuu kun dhibee sammuu ilma namaa hunda keessa jirudha. Dhiphina kanaaf qorichi isaa maali? Viidiyoo kana hanga dhumatti yoo daawwattan guutumaan guututti akka furmaata argattan shakkii tokko illee hin qabu. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaatii maatiiwwan keenya eebbifamaa kanatti dabalamaa. Maatiiwwan keenya immoo viidiyoo kana eegaluun dura like godhuu hin dagatinaa. Akkuman duratti kaasee ture dhiphinni sammuu kun dhibee sammuu ilma namaa hunda keessa jirudha. Garuu namarraa namatti garaagarummaa qabaachuu mala. Isa tokkotti ni hammaata, isa biratti ammoo ni fooyya. Dhiphinni sammuu kun sadarkaa hamarra gaafa ga'e nama maraachuu danda'a. Ka'umsi maraatuu dhiphachuu sammuuti. Gara biraatiin namoonni lubbuu ofii balleessan dhiphachuu sammuurraa kaaniiti. Namni sammuu isaa of dhiphisu murtee jireenya isaa balleessu hedduu murteessuu danda'a. Dhibeen hamaan kun hunda keenya bira erga jiraate osoo inni nutti hin hammaanne maal godhuu qabna? Laata furmaata ni qaba? Sammuun dhiphachuu yookaan stress kana hir'isuuf maal godhuu qabna? Tokkoffaa nama waliin walitti dhufeenya qabaadhu. Namni kophaa jiraatu, namni yeroo gammaduu fi gaddu nama waliin haasa'uu hin qabne carraan rakkoo dhiphina sammuu qabaachuu isaa guddaadha. Namaa waliin jiraachuun faayidaalee hedduudha qaba. Keessattuu hiriyaa hedduu walitti dhiyaannu qabaachuun murteessaadha. Garuu hiriyaa filachuu irratti sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Nama tokko hiriyaa kan godhannu waan beekaa ta'eef, waan maallaqa qabuuf, waan waliin hojjannuu fi waan firooma qabnuuf osoo hin taane akkaataa mul'ata isaatiin itti dhiyaachuutu barbaachisaadha. Hiriyaan keenya dandeettii keessa keenya jiru baafnee mul'isu irratti nu gargaaraa jira. Kaayyoo kiyya galmaan ga'uuf na fayyadamoo gufuudhaan ta'aa jira. Gaafii sirriitti of gaafachuun barbaachisuudha. Kanaafuu gaafa gaddinus tahee gaafa gammanne nama waliin haasofnu qabaachuun dhiphina sammuu ofirraa ittisuuf hedduu nama gargaara. Lammaffaan wantoota si dhiphisan addaan baasii beeki. Wantoonni nu dhiphisan tokko tokko kan dhabamsiisuu dandeenyutu jira. Kanneen qaama jireenyaa ta'anii dhabamsiisuun hin danda'amne immoo dursinee itti qophaa'uu fi to'achuun barbaachisaadha. Yeroo akkam taane dhiphachuun nutti dhaga'ama. Yoo akkam taane sodaannee yookaan gaddinee mataan nu jeeqama. Yeroo aarre, yeroo hojiin nutti heddummaate, yeroo jaalallee jaarsa yookaan jaartidhaan walitti mufannee ta'uu mala. Akkasuma wanni nu dhiphisu kabiraa dhimma maatii, dhimma sabaa, dhimma biyyaa ta'uu danda'a. Kanaafuu dhimma nu dhiphisaa jiru kana jijjiiruu ni dandeenya. Yoo furmaata itti kennuu dandeenye callifnee of dhiphisurraa dafnee furmaata itti barbaaduu qabna. Yoo dhimma nuti furuu hin dandeenye ta'e immoo dhiphachuu osoo hin taane akka qaama jireenya keenyaa tokkotti amannee jireenya keenya itti fufuun barbaachisaadha. Sadaffaan hawaasa keessa jiraattuuf bu'aa buusi. Namoota naannoo keetitti argaman gargaaruu fi jireenya isaanii jijjiiruun gahee ati addunyaa tana keessatti qabdu sitti agarsiisa. Jijjiiramuu, gargaaramuu fi fayyadamuu ollaa keetii akkasuma hawaasa keetitii fi saba keetii yoo taate atis mataa keetitti akka malee gammadda. Ati yoo nama hin gargaarre, yoo jijjiirama namootaatiif sababa hin taane addunyaa tanarratti nama faayidaa qabu ta'uu kee maaliin of beeyta? Yeroo maraa waa argachuu hin dandeessu beeki. Jireenya keessatti gammaddee jiraachuuf argachuun qoftiin gahaa miti. Gammachuu guddoon kennuu keessatti argamti. Gaafa nama biraatiif yaaduu jalqabdee fi maatii ta'e hawaasa keetii fi saba kee jijjiiruuf lafaa kaate barbaachisummaan ati lafa tana irratti qabdu siif galaa deema. Dhiphinni sammuutis xiqqaachaati deema. Afraffaan fedhii kee namoota muraasatti himadhu kan isaaniitis dhaggeeffadhu. Kana godhuun namoonni fedhii si wal fakkaataa qaban akka jiran sitti agarsiisuudhaan qaama hawaasaa akka taateef mirkaneessa. Namoonni akka keetii akka lafa tanarra jiran sitti mul'isa. Qaama hawaasaa ta'uun ammoo dhiphina sammuu hedduu namarraa ittisa. Rakkoo qofa osoo hin taane fedhii nuti lafa tana irratti qabnuu fi wanni nuti milkeessuu barbaannu hangam yoo wal dhabellee wal fakkeenyas numa qabaataa beeki. Waan godhuu barbaaddu yoo namatti himte, yoo namaa wajjin irratti mari'attee fi mala nama gaafatte gammachuutu sitti dhaga'ama. Fedhii namoota biraa yeroo dhaggeeffattee waliin mari'attus namni kaayyoo ofii milkeessuuf dhama'aa jiru si qofa akka hin taane siif gala. Gasuma takka dhiphinnis irrataa deema jechuudha. Shanaffaan boqonnaa fudhadhu. Yeroo hirriibaa akka waan salphatti ilaaltee ofirraa hin dhiphisin. Hirriibni gahaan fayyummaa sammurratti gahee guddaadha qaba. Akka saayinsiin jedhutti namni geessi tokko sa'aa 24 keessatti sa'aa 7 hanga 9 rafuu qaba. Daa'imnii fi namni umrii 18 gadi immoo kanaa ol rafuu qaba. Akkasuma dubartii
dubartiin dhiira caalaa sa'a tokkoon hirriba argachuu qabdii jaa saayinsiin. Asirratti garuu wanni hubatamuu qabu hirriba baay'isuunis rakkoo mataa isaati qaba. Jahaffaan waan keessa jirtu sirritti addaan baasii hubadhu. Yeroo hedduu namoonni dogongora yeroo dabree yaaduu fi rakkoo fuuldura itti dhuftu irratti hedduu yaadda'uu malee waan ammaan tana keessa jiran hin yaadatanis. Namni waan dabre lakkaa'u yoomillee hin gammadu. Jireenyi ilma namaa kan dogongoraan guutameedha. Dogongora dabre yaadachaa ooluun garuu dhiphina hamaa keessa nu buusa. Waan dabre guutummaan guututti irraanfachuu baannullee yoo yaadannes ofiin dhiphisuuf osoo hin taane irraa barachuu qofaaf ta'uu qaba. Sirritti kan irratti xiyyeeffachuu qabnu immoo waa'ee guyyaa irra keessa oollee, waa'ee aduu irra baatee dhiitee, waa'ee waan haara'oo hojjechaa oollee yoo yaadne miidhama keenya nuuf hir'isa. Torbaffaan fayyummaa qaama keetii eeggadhu. Rakkoon sammuutii fi miidhamni qaama kaanii yeroo hedduu walitti hidhata qaba. Gaafa miilli yookaan harki nu dhukkube sammuun akka malee nu jeeqamti. Ulfaatinni keenya yoo saffisaan gabbu'aa deeme akkasuma furdina garmalee yoo dabalaa deemne dhiphina hamaa keessa bu'uu dandeenya. Kanaafuu ispoortii dalaguu, hanga danda'ametti nyaata sirritti nyaachuu, wakii deemuu, fiiguu fi sochii qaamaa sirritti godhuu qabna. Yoo mallattoolee dhukkuba tokko ofirratti agarre immoo teenyee ofiin dhiphisurraa gara mana yaalaa deemnee of qorachiisuun barbaachisaadha. Hanga dandeenyetti fayyummaa qaama ofii eeggachuun sammuu keenya nagaa taasisa. 8ffaan barumsa hordofi. Barumsa yeroo jennu isa mana barnootatti barataniin cinatti namoonni mana barumsatiin ala jirrus karaa mataa keenyatiin of barsiisuu danda'uu qabna. Jireenyi mataan isaatu mana barumsaati. Akkuma yeroo hunda jiru barataa yoo jiraate barsiisaanis bakka hunda jira. Yeroo ammaa waan barbaanne gara onlaayinaatiin barachuu dandeenya. Viidiyoolee barumsa irraa argannu daawwachuun murteessaadha. Kitaaba dubbisuu, barreeffamoota faayidaa qaban onlaayina dubbisuu, viidiyoolee nama bashannansiisaa nama barsiisan daawwachuu, jireenya jiraachaa jirru kana hunda akka barumsaatti ilaaluu qabna. Hanguma waan haaraa barachaa deemnu takka dhiphina hir'isaa deemna. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire, viidiyoon kun dhiphina sammuu guyyaa guyyaan jireenya keenya keessatti nu mutichaa ooluuf qoricha jabaa akka isiniif ta'u shakkii tokkollee hin qabu. Dhiphina irraa isin haa baraaru jecha viidiyoo guyyaa irraa kanumaan goolabna. Viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u laayik godhuu hin dagatina. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa hanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura, isinin jaaladha.